كوتو قلي تجرني وين أمن تركمه وني حربية أنا خاسي قداش من دنا وجري جراني تناقوشة نقول ويتن أرو دراني تبي سنتمي أما إيش ثاني بيتو يفرع أوفي ميك من جايين انت لا هذه انت انا هذه ولا نقول تجارو تاو اتبقى ما جاتي تو وان سنه كون قدو خلاص تاخذ دوبا سبات ركب سمي جلاله وجوانا جتي وجوانا هنا شو ما عندك اباسا انت سمان غرون يجيك امنا خرب جكلا انت كان غلاي يقول خرما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خويون تو تابي جالتهم تو تكينيا كالي داوت تو تكينيا بكم جرتن هندا كانوا داوت شاي جرتن كانوا هردفا جرتن كانوا فانا رابطا جرتن كانوا غرغارا جرتن كانوا ججبيسا جرتن هندي كيسنو غلطوما أنا ديبسين جرا ملة فدين جرا ركدي هاركدو أنكانو چو چرهي فجاسه دربي ديمو تكتي هاركدو سيني درانين سيني كمتين يدوا ياد يودو نفيتشي سيزن ملة يسلي haasawni achi keessallee hanga sa'a meeqaa waliin teenye haasawni fidee jechuudha. Akkumaan fidetti unookaa inshaallah ammallee egaa irra deebiidhaan haasawiidhaan waan inni naa yaadde waan inni naa dhaamu waan inni naa yaade jechuudha. As keessatti obbolummaadhaaf jechaan dhufe kabajaaf jechaan dhufe akkanumatti egaa innillee nu kabaje dhugaadha isii galfate waliif fayyanii ammaan biyya galaadha. Isiin immoo amma waan nagalchuu deemu ani reegara koontunuu amdeessana nagalchuu deema duraanuu akkanaa miti jee rifeensa daadhee yaada joofaa qabdii isiinis kanarratti gaamee inshaallah walumaan kalaallutaa waan inni naaf yaade waan inni naaf laale narraa laale kan mukasitti gaa isiin hin qabadheetti asumammee salaamtaa isiniin jiru gaa inshaallah. أنا جالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا في تجربة سنة أنا أتكلم أكمل سنة هذه كيجادا بقي جراتني بقي جراتني كذا نجا في كاتو والله. كل تكاتني إيه كاتو مرا. إذا ما جيني فيديو كذا itu kita TV ta nego roti ta kamera jira netin ada ini ada jiranya harta pun wallahi un anwar ide ini ni kata kesan na kodra uang ngerti negara juga atau ngerti atau bodoh dipindah ke ini juga uang kan ya di jaraknya amma nagonis harta pun singkaba bulan situ mana mana gue saja di anak bedani mana ke tahu jura situ mana waktu nuka gise situ mau gitu ame waktu nuka gise yo nak kena si jeme jura je pura jeme anjuru di situ nara undi si nara lama gue gadin sikap sisa sindisu akan tene ma ismau yada ni kecu wallahi namu pun aku mau akak yada jaraknya ifan wajini aizu mas ini awalnya kasih debes kertan karena bocah angkari sana jalan dia suntane kaman boleh dekama cura main tiya dogulani gantu mari kali kalau ni gak gali semua kan wajib semua nanti dogulani saya tak kami jalan di saya berarti kalau kini uja asal acara rangkane ngajir butuh cara sendiri ni kali nanti jalan tanah hujan mana antar kali belum berbaca jago dua ni wajib kami jo lagi satu yo ni dia apte hati wajib temu dia anak sendiri jenis jago rakabat kali je yo muta rakabat anjur jadi jangan kasih isentemu lingkar pada kecilnya mati kabar ada bangkawa umat yang ada itu time jengga ini cara temu nama serahkan kali deme nago nak itu jerah ammo bicara itu bukan ini kasih ujian takkan sinjame gaya ditun gabe oke salamda kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota keenya waaqeffattoota fi gartee akkasumatti egaa ilmaan gartee Oromoo guutuun keessanuu gartee nagaan qabdu jirra gaamtilleen kunoo as geenye isinii deebinee jira jechuu barbaadee tobboleeyyan kiyyaa
yaani isaan gartee jaanillee gaaffilee akkuma isin ammaan tana yaada nagollee waan jedhe geessanii jirtanaan jaalalaatillee dubbatee jira jechuu barbaadeeti gartee dubbiin isaanii gartee waan gartee hedduu takkaallee gartee nama silaa cinqaatii miti isaanumaatu gartee gaati nutti gartee guddisee silaa nurraa fixullee nama danda'a jechuu barbaade dubbileen kiyya wanni kun gartee harkallee keessaa nu fudhachiisuu gahaa jira jechuudha akkuma gartee beekadha tana durallee quba qabdan gurballee beeka gadhiifnee jirra aanee jalala gadhiise gubbaa obboleessisiisan anammaan dura obboleessa kiyya aanee wanni isin jechuu barbaadu gartee harka hannaa barajan dooluu sosso'aa jechuu takkaas ni jirti jechuudha sanumaafummaan tana intala tana gartee asirrattuu gartee miidiyaa kanarra baaftee maas gartee isii tana gartee rabshaa irra uumuu hin barbaadu obboleessi isiidha waan inni dubbatellee dhageessee jirta tana dura jechuudha viidiyoo maramtee jirti aanee keenya wanni isiidhaan barbaade jechuudha asirratti antiyya isii tana gartee amma lolteen gartee isii tana maas fiiguun hin barbaachisuma fakkaate maaliif yoo kan jirtu taate gartee gubbaan obboleessi ni beekta kakatee butullee beekadhu ana amantii irraa barullee gubbaa kana irraa hin qabu obboleessi kiyya aanee sanumaafuu mucaan gartee yoo ni gartee waan itti ammaas gartee ati raawwatu ta'a beekadhu booda rakkosumaas obboleessi kiyya na rakkiftee ammaas rakkisuu hin dhaqqabu waan ta'eef tan duraan rakkifte sanumaafuu miyyoo sin loliniini isii tanas gartee ittas gabbaa'e akkatti isas gabbooyte isii tanas gartee hedduu isin afaan nagaa si deebisaa jirte jechuu barbaadeeti isii tanas afaan nagaa haatiin gartee akkuma tana duruu gartee gubballee irraa xiqqoo itti mufatte malee geggeessitetti jechuudha rabbiif jecha ettee fixattetti isii tanallee dhugaadha haana jala galtu yoo barbaadde haa teessu jette laakiin kun akkanallee jechuu hin qabdu haadha ilmaan keetii waan taateef jecha isin dabartee yoo isin katarbisu taate ati rakkoon booda akkasitti uumamtee wanni gartee du'aasitti waan ijaan sun ani sirraa hin shakka jechuudha isa qofaan biyya nutillee gartee walumaanuu jechuudha intala gartee waan harka keessaa qabnu nu fakkeessite jechuudha asteenya isin jidduu waan teenye dubbachaa jirru manguddummaa obboleessa kiyya aani wanti kun gartee tana durallee asirraan tana salaas dabaaba gammachuu teessirraa barbaanna nuti gartee asirratti illee gartee hordoftoota keenya fuuldura tatteenyee gartee isaan kana fakkiin qullee hin barbaadu maali Koko. maal taate Hot. Baba. akkasitti gaafa hordoftoota keenya isinillee jibbuu hin barbaanne jechuu barbaade sanumaafuu obboleessa kiyya aanee wanni isirraa barbaannu namni ilmoo xiqqishoo kana qabu gartee maal wadhabbii godhaa miti sanumaafuu ani gartee akka gartee isin gartee walitti deebitanii jiruu gartee gammachuu waliin jiraattan gartee namaafillee gartee gana waan akkana kanarraa hamtuu arraan tana daleeydan tana gartee gana itti deebuu dhabdanii jechuudha toltuu daleeydanii akka namaaf gartee fakkeenya taatan tanallee daleeydaniiti beekadhu namni isin dubbata jechuu barbaade namni maata nama hamtuu dalage namni beekadhu hamtumaan dubbata nama toltuu dubbatellee obboleeyyan kiyya akkasumatti ilmi namaa waan toltuu dubbatuuf jecha ana gartee fuuldura keessan gartee ammoo wanni isin irraa barbaadu obboleessa aanee jaalalaa akka rabbii jechaan si jaaladha waan ta'eef haadha mana keetiitii walitti deebisanii fakkeenya namaa ta'uu keessanii barbaada ummatuma santu gartee haduraan akkas ture santu arraan tana siin deebee gartee tola ooltummaa hagana walii tahee jedhee namnillee akkas hin dinqisiifatu fakkeenya namaa ta'uu qabdan jedhetii yaada waan ta'eef isinillee mee itti yaadu nama barbaachisa wanta gartee namni gartee dubbachuun dura gartee waan dubbatu lallata niin deemaa dura karaa deemuu lallata samaafuu bareeyyan kiyya karaa gartee aanee jala asumaan gorsii siitiin qaba waan ta'eef turre dhiiftee gartee isfaaltii karaa guddaa dhiiftee turre hin sanumaafuu ammas gartee angartee gaazexaan xiyyataan maatiif dadhiyoo sana gartee kadii dantaate beekadhu gaa nuti harka isin keessaa guurachuu malee wanni biraa jiru hin jiru hordoftoota keenya dhageessan jechuudha isin beessa godheetiin jira jechuudha akkuma gartee andeen gadda sanaan hin marenne mucaa kan gartee akkuma gadhiisanitti ammas beekadhu yoo asii waan takka waan taate beekadhu akkasuma jechuu barbaadeetiin sanumaafuu anamallee beessa godheetiin jira. Namni gartee obboleessa gurbaa soddaa san qabu asiin gartee ol ta'e irraan tan miidiyaa kanarratti gurbaa waan arkuuf jecha waan haaraa gartee miidiyaallee uummata hordoftoota keenyallee aarsee isii tanallee asiin aarsee gartee gurbaan achi yoo kute beekadhu akkasitti maasee bishaan buute taate waan taate faanee jaalala hin jejjeri akkas jechuu barbaade aanee jaalalota keenya isinillee dhageessanii jirtaniiti beekadhu akka jette Oromoon maqaa fi uleen gartee gabaabduu tola jedhanii dubbii fi gartee akkasuma maallaqni dubbiin guddatti farratti fi jechuun akkasuma jirti
dubbilee isin dheeressini hordoftoota keenya ana jalalaatti isin deebisa. Takkan tiga jarak keenya amma wanni ana ibe asii deemsa osoo Silaasin deemuu gartaane deemuu kana wallaan taane silaa dhiifama gartee isummaa gartee waa. la amma dan garte bijiraate godhanii anaa jiran. Silaasin ammoo gabaatu kana asii kan biraa haati deemuu osoo inni taasisa jiru duuba deemuu hunduratti barii kadhootu maa balleessu. Haati osoo wanni biyya bijirri wanta akka isiitti addisii basiraati. Amma karaa Isii oftee jettee deemuu deemtu bijiraate godhanii ooltee akkasii bu'ii jechuudha. Kuba qabdan. Akkasitti ammas akkasitti teessee yoo rakkoon takka sirriitti nuti ganaa siin boonyu kottu galii. Jijjiiranii amma dirqama wanni harbiyyaa ana kaase gandaa jiru gandaan naamu jira jedhama. Tanaaf jecha nagoo wayittiin aaru duraan dubbii seenteemi amma ishii sana beetu ifirraa oofi. Meekamiin jaayyan intala dhalaati. Intala dhalaati walillee nama bultii ijaaruu taa'u. Ati bakki immoo jaartii gidduu waan sana kun qabdu karaa dhaabbadhu. Duuba sabaati dhukkubsatte sabaati miidhamte sabaa sanii dhufne sabaa sanii obboleessillee qixaanne keessaa namni gaafa sana. Tanam beeku waan haalimni gurguratti rabbii. Yoo galootte dantaashii taateessu gasmirtaa agartuuti jira keenya amma waa hedduu kaamera kanneen naasa nuti natti illee aareeniiti. Mana ifirraa oofi yookiin kan sirriitti. Namni jaawwa waan keenya mee maal naa yaadde jireenya kiyya mee maal naa yaadde jira kana daawwattoota duratti haasawne jira kana daawwattoota beeksifne mee gaanoo jireenya kiyya kana ka fuulduraa kana aduu nama ganaa jiraachuu taa'uumi obboleettii dhalaa wajji dhalannee qabna tabultii walannullee nama obboleettii dhalaadha hatanirraa dhalannee dhalaadhaa bire isiin dunillee miidhamuu waan hin barbaachifne ammaan tana gaasanumaa ilmaan kee kana ilmaan kee kanaa nama mararaa jechuudha ayyee kana gaama kam akka ati na gootu kanaan jettu siif beeka gaanama asirratti haala tokko fudhadhee gada bahuun qabu waan as keessaa. Antana yoo karaa mootummaattis ni hima warra mootummaatti illee dhaamatiin waa hunda deesoo goonee deemna. Ana jaarsisiitti nara kanuu diddee waan isheen diddee beeku akka mucaa kan hin dubbanne jennaan dubbiin ummata kanaas. Mee nama gaa insha Allah rabbi haa jedhu itti yaalla waa hundaa'u wal mari'annaa walii rabbi na waa galchu egaa walii galan alaa galanii itti oromooni walumaa galuun tanaanuu beekuun silaa biyyoon sanattuu gallaa beekadhu walumaa galtee tanaa rabbi nu waa kannu waan ala nu hambise tana inni insha Allah ani gaa amma asirratti gaa akkaan itti isin jidduu bahu fala sirraa hin qabaanne. Nuti illee arinaadha yoo ishin diddee haattu an dirqama galuun qabaa. Yoo immoo nuti waa akka isa kanatti maqaa hin qabne halas warra mootummaa hunda beessa godheetin akkasitti biraa deemaa jiru jaalatitiyyaa isa waliin beekaniyyee halas akkasitti gargaaraa deema gata kasinillee nuuf laadhadha xiqqisuun goone jirra. Tanaaf jecha gaa hagamee waan irra geenye hunda yoo danda'amte viidiyoo isinii marraatii amma qophii biraatiin walitti deemuutti nagaa nu turaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.